ኔትወርክ ደግሞ የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ የነቲ ያላ ይርቲ ቆይተው ይደውሉ ነቲ ያላ ይርቲ ኛታምቴ ከዊስቲ ኛታምቴ ተፈልፈላ ኛታምቴ gara kiyyatti yaalaa jirti argitanii bilbila lafa godhee yeroo jedhu daawwalte jechuudha. Na akkasiidhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa amma ishii wanti taatutti wajjin haasofnaa waabi. Hello. Oye. Akkam oolte? Nagaa galata waaqayyo. Jirta? Jira galata waaqayyo kami? Ayyaantuudha miti ati? Neeni. Naguma keeti. Hayyuma galata waaqayyo nagaa kooti eenyu jedhu? Amborraan sii dawwalaa jira. Nooraanaa dhufu. Naguma miti? Hayyuma galata waaqayyo baay'ee nagaa kooti. Beektaa wantoota tokko yaada tokko waa yuutuubii hojjetta yuutuubii kee irratti isin hordofa beektaa? Kanaaf yaadota hojjettu keessatti wantoota safuu cabsanii wantoota garaagaraa dalagaa waan jirtuufi isa keessaa akka obbolummaa tokkotti anis shamarreedha waan ta'eef wantoota akkasii akka sirreeffattuuf garuu ani wanta tirfi sittaa sa'uuf itoo hin ta'in nama daaloo haasaan sittaa sa'uu gaa namni immoo xiqqaateefis guddateefis miti beektaa yaada garaagaraa kan qabu. Kanaaf wantoota sirreeffatu tokko jira akka sirreeffattuuf sii dawwale beektaa? Viidiyoo kee irratti beektaa nuyi aadaa qabna safuu qabna viidiyoo har'a hojjattee gadhiiste beektaa argiteetamini garuu isarrattiin dubbattee turte beektaa hatumtillee. Waa'ee maaliitiin dalagee waa'ee manaa meeshaalee manaati? Waa'ee meeshaalee manaa daladdeellee manyitaa kee minaamini mul'iste lakki manyitaa abbaa warraa keetiillee mul'iste minaaminaan hin jedhinaa jette beektaa namni tokko immoo ilaalcha akka keetii kana qabaachuu dhiisuu danda'a beektaa? Kanaaf gochati goche kun anaannatti toleera garuu warra kaan gammachiisuu dhiisaa mistira gola namaa keessa jiru akkas gadi babbaasuun kun sirriidha jettee yaaddaati? Ay, as keessatti anillee beektaa yaani nama akka tokko namni beektaa namni maalinni waa hir'ina 90 qabaachuu danda'a kan namni beeku kan abbaan ofirratti beekne beektaa? Eeyyee. Ani immoo durseetumaayyuu ani abbaa manaa koo argisiisuuf miti. Ani meeshaalee kan maachii ta'e meeshaalee wal fakkaatu gaafa kutaa hirriba keenya itti hojjisiifannu haala kanaan bareeda. Kan yeroo tokko goggaa isin meeshaan ajajattanii kallattii adda addaa waan waliif fakkaan tokko qalamii biraa filattanii akkanatti hin bareedu garuu gaafa kana kutaa keessanii seentanii oo meeshaa wal fakkaatee akkanatti bareedaa kan jedhuun dubba ani immoo kanarratti dubbadhee kan beektaan kanarratti tolchee haasa'eetan sagalee koo kan viidiyoo keellatti dhaggeeffattanii jirtan jedhee tayyaadeetu. Lakki an beektaa an dhaggeeffadheera sa viidiyoo kee hundayyuu dhaggeeffadheera beeki biyyuma keessa taa'ee viidiyoo kee yeroo marayyuu hordofaa baay'ee natti tola garuu har'aa xiqqoo ishii beektaa natti hin tolle mucaan kun maaltu tuqeetu moo akkasittiin suura kaastee maaf wanti hin taane manaam jedhee beektaa? Akkuma namni hubatetti beektaa biiftuun karuma baatan abbaatirra jedha Oromoo dhugaa mammaaku. Akkuma namni nama hubatetti beektaanuu jedhee jira. Tariitti kanan isaanitti nama hubatinu kan jedhu irraa illee dursee waan beeku wanta kana akka maddisiisan waan beekufanii na of kalchaa ija qalbii keessanirraa na hambisaanii ani kutaa hirriba kootii argisiisuuf miti garuu meeshaaleedha. Meeshaalee argisiisuu waan hin qabuufi jedheen dubbadheetoo jira haadhoo kooti. Shikaa ta'u ani jechuun jecha kana sitti dubbachuuf garuu dhiifamaa ani. Yoo tana biraankiidhaan nan beeka. Faata saakkaa'u. Addunyaatti milkoofte anaa waa tokkodha. Maalumaaf waa ta'u maaltu itti dhagahame naqabne beeki kolfaan qabachuus dadhabe haashe siidasii ta'ee. Jalqabumaan kolfa qabachuu dadhabdeetii miti. Maal seete oduma kana jedhee dubbadhu kanan argisiisallee
waa'ee meeshaalee malee kottaa dhaala argaa mana koo kan jireen dubbanne ani beektaare. Yaa meeshaata maal? Laakiin siyaasa isaa ka'u jedheetu manii. Eeyti haata maal? Ayyaantu nama laayyeessa ayyaantu nama shawwadamu. Sin shawwada toon siirasii ta'e amma lamaan hin nyaa'umanii ambumaan sii dawwalee ani obsee amboon jedhama yuutuubii irratti illee waliif maatiidha nuti. Mee uummata keenyaaf maal dhaamtaa warra ilaalcha gadaanaa namaaf qaban yoo inni immoo gochoota garaagaraa irratti beektaa amma gochumati amma dubbatte kana kan faallaatti ilaalu jira. Ani viidiyoo biraa hojjedheen ture jalqaba narraa kaasuu dinnaan iyyuu jechuudha. Amma kana kutaa lammaffaa godheen eegaatti deebiste gallakkise malee yaada gaarii yoo inni immoo wantoota tokko dubbadheen ture viidiyoo biraa jechuudha. Waan dheeratuuf addaan kuteen gallakkisa mee warreen ilaalcha hin taane mee viidiyoo kanarratti nu uummachuu danda'u beeki uummata keenya uma beekta. Sirriidha ani uummata keenya wanni nan dhaamsa qabu kana gubbaarratti eeyyannutti uummanni Oromoo aadaa qabnaa safuu qabna. Keessattuu yeroo kana keessa barumsumaayyuu bireediin tokko kennamee waa'ee gadaa sirriitti barataa jira jechuudha dhaloonni kun. Kanaafuu nu immoo dhaloota kanaaf gufuu ta'uu qabna. Dhaloonni kun amma tolchee nu caalaa waa'ee safuu barachaa jira. Bireedii tokko daqiiqaa 40 jechuudha guyyaatti. Kanaafuu nuti dhaloota kanaa waa gumaachuu qabna malee dhaloota kanatti gufuu ta'uu hin qabnu keessattuu warroonni waan hin taane dalagu warroonni safuu jennee afaan safuu yaabaa waan hin taane argisiisnu baay'eetu jira. Kanaafuu of eeggannoo godhuu qabna wanta dalagnu hunda afaan keenya of eeggannoo gocha keenya of eeggannoo godhuu qabna jechuun jaaladhaa kanuman jedha waa'ee safuuti irratti immoo itti aansee ijoollee keenya yookaan shamarran keenya biyya ormaa keessa jiranii jabaadhaa wanni argeessinirraa isinii nageenyatu jira biyya keessallee ni jiraatamaa yeroo baay'ee humna keessan qisaasechina biyya ormaa keessatti biyyi qaala'iinsa jettanii kaan jettanii umurii keessanis hin nyaatinaa hin jedha. Dhaamsa gaarii naa dabarsi kana guyyaan itti maddan Itoophiyaa seeni mi'a tumtus dabal itti naa himime wayi walitti himne garuu itti naa hime. Dhugaa walitti himne ana naa gala yaadni namaa naa gala waan ta'eefidha. Minga kanatti bilbiltee amboorreessi bilbileennaan fakkeenya firiyaa nan qaba bilbila qayyarteeti immoo hiriyaa shiitti laatteeti immoo maal kan jedhullee dhabee saree walirraa cufanne bilbila immoo hiriyaatti jaalama watanaayyuu jechuudha. Ani beeki yuutuubii irraan fudhadhe beektaa yuutuubii kee nan hordofa biyyum keessa iyyuu jiraadhu nan hordofa yeroo baay'ee. Kanaaf achirraan fudhadhee kanaaf dhaamsa qabdutti fufiitee achuma mee ana like share godhaa jajjabeessaa mucayyoo ol baatu kana gana guddadha yeroo guddatte immoo waan ishiin isinii gootu isinitti himu midhaamne bakka jirbitii reega fataa godhitti naami. Hordoftoota chaayinaadha obseetu hundi keessa. Obsee Amboo. Obsee Amboo. Okay, sorry. Obsee Amboo. Yaada ani shida akkam jiraatu sanan dhugaa dubbachuu fi wal malee hin qabnu Oromoo koo walaa jajjabeessinu. Kunje walitti dabalatee tarbeetti jira Oromoon obbaa mammaaku kan wal qabnus wanti nuyi walii uffata nuyi walii waa hundaadha wal malee hin qabnu biyya keessa teessee hojjechaa jirti. Ijoolleen biyya keessa jirtu guddachuu qabdi malee maaliif waa ifaan firii miti qarshiitti itti bahee jechi. Kanaafiyyuu please share godhaa fi subscribe godhaa fi yaada gaggaarii akka ishiin waa maddisiistee hojjechuu dandeessu komentii babbareedaa ta'e barreessaa fi isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka guddannee nama taanee namni tokko gaafa guddatu nama godhaa reektu. Doggaa ishiin guddattee gaafa tokko immoo nama tokko jijjiiruu dandeessi ejaa ta'ee fi guddinni obboleettii teenyaa guddina keessan haa ta'u isiniin jechuun jaaladha kanuman qabu. Eessi guddaa isaa galatoomii dhiifama garuu anis beeki itoo waan gita kiyya taateeti omaani siifan taasisa ture garuu naan jala deddeemee ilaalu lakka ijoollee iyyuu qaqqabdate kanuma afaan gad of qaqqabe maal Haala rakkoon qabu. Nama akkasiitiin miti rakkoon qabu ani mucaan hin qabaa hin beektu kan yaadaan. Kanaaf ennaan achi jirus ati biyya jirta. Si hordofaan ture akka galteen jechuudha. Kanaaf guddaa isaa galatoomii